Ashama harka fuune ijoollee Oromoo akkam jirtu nagaa keessanii nagaa koo dhagalan waaqayyo dhafaa ta'u isinis akka nagaa taatan waaqayyo irraa abdii guutuun qaba. Egaati har'allee viidiyoo tokko qabadhee dhufeetiin jira. Asoo gara viidiyoo kiyyaatti hin darbin dura warroonni YouTube kee subscribe gootan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Akkasuma warroonni comment jalatti gaafii na gaafatan akkasuma warroonni viidiyoo kiyya like na gootan guddaa galatoomaa warra subscribe hin godhin immoo YouTube kee subscribe gochuudhaan kana jajjabeessan abdiin qaba. Egaati gaafii tokko na gaafatanii jirtu jechuudha. Rifeensa parmii dibannee erga parmii dibannee booda immoo rifeensi keenya ni badee akkam gochuu dandeenya haala kamiin guddifachuu dandeenya warroonni jettanii jirtu jechuudha. Rifeensa parmii yeroo dibannu parmii baay'ee rifeensa keenya miidhagumti keenya yokkuma beenu waan nu laafu nutti fakkaata malee caalatti rifeensi keenya bada jechuudha. Egaati ergaa takka dibannee jiraanna ta'eeti lammata deebisnee dibachuu dhiisuu aga ammoo parmii sun galakkisutti zayitii fayyadamuu akkasuma immoo rifeensa keenya yeroodhaan dha'uu jechuudha furratti yoo danda'ame rifeensa furdisnee dha'uu yookiin immoo quxuxuree ofirratti dha'uudhaan haala sansaniin rifeensa keenya guddifachuu ni dandeenya jechuudha. Isa lammataa immoo ijoolleen tokko rifeensi adda keenya jalaan dhumeetiin jira. Isa sana akkamitti magarfachuu dandeenya warroonni jettan jechuudha. Rifeensi adda kanarraan kan dhumu isa tokkoffaa biyya ormaa kana keessatti hundi keenya ni beekna. Ho'arratti immoo deebisee shaashii hidhanna waan ta'eef shaashiin guyyaa hunda adda keenyarra waan ooluuf sababa sanarraan kan ka'e rifeensi keenya fuuldura kanaan ni dhuma. Isa lammataa immoo yeroo baay'ee nullee rifeensa keenya yeroo qabsiifannu akkas duubatti qabsiisna jechuudha. Inni yeroo hunda duubatti qabsiisnu immoo rifeensa keenya gara duubatti akka deemu fuuldura akka buqqaa deemu taasisa jechuudha. Isa lammataa isin biraa immoo yeroo rifeensa keenya filannu asumaachi filla malee cinaatti akkas gadi fillu jechuudha. Kanaaf rifeensa keenya waggaa filannu dijjuu lamaan addaan baafnee akkas gadi filachuu qabna malee asii achi filuurraa of qusannu sinin jedha. Isa lammataa asii achi waggaa duubatti yeroo dhoofnu illee osoo akkasitti cinaatti dhaanne jechuudha. Rifeensi keenya aga tokko fuuldura kanaan haphachuu irraa isin qusataa. Isa lammataa immoo akkasitti bubuqeetoo hin baduu jechuudha. Egaati haasaa isinitti dheeressu gara viidiyoo har'a dhufeefittis dabarsaa turtiin keessan viidiyoo kiyoo jedhinaa ta'u turtii gaarii. Akkuma asirratti argitanii ruuzii qopheeffanneetiin jirra. Kun immoo yoo eessattiin safarannuudha jechuudha. Inni kun saayinaa duwwaadha. Ana kikootii ruuzii kana lama jechuudha kananii itti godhu. Isinitti mul'achaa yaada garuu innaan lama jechuudha. Erga kana akkasitti qopheeffannee booda ni dhiqna jechuudha. Bishaan xiqqooshe maaliif awwaara minamna waan qabu dhiqee tanan deebi'a. Ruuzii keenya akkasitti bishaaniin dhiqneetiin jira jechuudha. Isinitti mul'ata ta'e laafee jira. Bishaaniin qoshasha tokko waan of keessaa qabu filnee dirqama jechuudha dhiquuni. Maaliif awwaara minamna of keessaa qabaatti rifeensa keenyaaf gaarii ta'u. Kanaaf akkasitti erga dhiqnee booda meeshaa akkasii qopheeffanne jechuudha. Meeshaa akkasii kan qadaaddu qabu qopheeffanneetiin jirra. Ruuzii asitti naqna jechuudha. Ruuzii keenya asitti naqanneetiin jirra. Amma bishaan itti naqna jechuudha. Bishaan agama akkatti naqnu wajjumaan ilaalla. Akkuma asirratti argitan bishaan burcuqqoo tokko fideen jira itti naqe. Erga itti naqee booda xiqqoo ishee ittiin dabalanatti fakkaate burcuqqoo gimmaashaa itti dabaleetiin jira jechuudha. Maaliif ruuziin hoggaa laafee bishaan waan xuuxuuf jechuudha. Bishaan dhuga waan ta'eef asaniin booda akkanatti ergatti qadaannee booda akkana goonee jechuudha. Akkana maaliif akkas goona akka guutuun isaatti yaa'udha. Akkatti ni hurgumnee erga akkasitti hurgumnee aga deeqaa tokko yookiin aga deeqaa lama akkasitti erga hurgumnee booda qola loomii yookiin immoo qola burtukaanaa yaa ta'u maal keessa goona jechuudha. Argaa jirtoote qola loomiiti kuni as keessa goona jechuudha. Isin qola burtukaanaallee yoo qabaattan loomii yoo qabaachuu baattan qola burtukaanaallee keessa gochuu dandeessu. Yoon qabdan ta'e immoo
dirqamaa miti jechuudha. Kana maaliif keessa goona akka inni shittaan isaa nama dhuufneef jechuudha. Borga nama itti fayyadamne waan ta'eef akkanatti yoo bule akka qadaadame waan buluuf shittaan nama dha'uu danda'a. Kanaaf immoo loomiin shittaan isaa akka hin baane taasisa jechuudha. Loomiin jechuudha ganama hoggaanu kaanii bannu saniin booda yoo naannoo sin jirtan akka malee ho'aa ta'e jechuudha firiijii keessa gochuu dandeessan. Yoo naannoo keessan ho'aa ta'uu baate immoo akkanumatti lafa keewwuu dandeessan jechuudha. Akkanumatti lafa keessanii sana booda immoo ganama yeroo dibachuudhaaf taatan sana jechuudha. Akkuma argitanii kaleessa galgala haala kanaan qopheeffannee bulleetiin jira jechuudha. Kun viidiyoo har'a ganama waraabedha. Erga akkasitti qopheeffannee kan bulle kana jechuudha. Ammallee xiqqoo ishee horgumna jechuudha. Xiqqoo ishee hin horgumna kan horgumnu ruuzii keessaa akka nuuf bahuudhaaf xiqqoo ishee erga horgumnee booda meeshaa akkasii ni qopheeffanna jechuudha. Magaalaa kana saayinaa duwwaa ni qopheeffanna. Saniin booda ni xallalla jechuudha. Erga akkasitti qopheeffannee booda itti naanna hunduma isaayyuu bishaan isaa jechuudha. Akkasitti bishaan isaa argi keessaa dhimbiifne argaa jirtu. Sana booda meeshaa akkanatti naqannee jechuudha. Meeshaa ittiin dibachuudhaan itti tolu yookiin meeshaan qibaatiin keessaa dhume isin kanuma qabdan itti naqachuu dandeessu. Ani ammaaf isa kanatti naqadha jechuudha. Akkasitti qopheeffanneetiin jira jechuudha. Bishaan ruuzii keenyaa kana fakkaata. Isa itti aanu immoo haala kamiin dibachuu akka qabaannu wajjumaan ilaalla jechuudha. Sagaleen televizyiinii jala seenaa jira garuu yoo dhiifamaa sin jedha yoo ta'u yoo televizyiinii dhaggeeffachaa jirti yaramnu waan ta'eef homaa gochuu hin dandeenye sagaleen kiyyaa gatu sinti dhagaa malee yaada. Viidiyoo itti aanutti dabarra. Egaati bishaan ruuzii keenyaan kalee galgala qopheeffannee har'a ganama keessa xallallee akkanatti qopheeffanneetiin jira jechuudha. Egaati erga akkasitti qopheeffannee booda rifeensa keenya yeroo dibannu wanta akkasii fayyadamuu qabna jechuudha. Beestaalidha. Inni kun beestaalidha. Isa kana akkasitti morma keenya jala uffanni akkanatti morma keenya jalatti hidhannee akkasittiin dibachuu qabna jechuudha. Maaliif inni kun bishaan waan ta'eef uffata keenya guutumaan guututti balleessuu danda'a waan ta'eef akkas beestaalee akkasitti fayyadamuu qabdan yeroo dibatan jechuudha. Sana booda warri immoo bishaan kana qofa dibachuu hin barbaannellee zayitiitti maktanillee yoo dibatan bareedaadha jechuudha. Zayitii mataa keessaniif fayyadamtanitti dabaltanii yoo dibatan baay'ee bareedaadha jechuudha. Isa ani viidiyoo kalee galgala qarratsee har'a immoo isa akkamitti akka dibatamu isinitti himuudhaaf anani malee ruuzii yeroo qopheessinu galgala qopheeffannee ganama dibachuu qabna jechuudha. Malee erguma sana qopheessinee erguma sana yoo dibanna ta'e viitaaminii nu barbaannu sana argachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafiyyuu ruuzii fi bishaan sa'aatii dheeraa wajjin turuu qabaatu jechuudha. Kanaafi egaatii yeroo dibannu rifeensa keenya keessa dibachuudha qabaanna. Keessa dibannee akkasuma rifeensa keenya guutuu isaa dibachuu qabna aga qarqaraatti jechuudha. Erga qarqaraatti dibannee booda sirriitti rifeensa keenya maasaaj gochuutu nurra jiraata jechuudha. Sirriitti rifeensa keenya erga maasaaj goone hunda isaayyuu walitti qabnee beestaalidhaan hiina. Erga beestaalidhaan hiine immoo agaa daqiiqaa agaa sa'aatii tokko yookiin immoo gimmash sa'aatii jechuudha. Sa'a lamallee yoo ture rakkoo hin qabaatu akkuma isin barbaaddanitti jechuudha. Akkuma isiniif tolatti isin sa'aatii barbaadan dhiqachuu dandeessu. Garuu osoo sa'aatii tokko gadi ta'uu baatee bareedaadha maalidhaa fi haga wanta barbaadnu sana rifeensi keenya argatu osoo rifeensi keenya irra ture bareedaadha. Isa lammataa immoo oggaa isa kana dibannee kan irra hafe jechuudha. Osoo ganna qubaannee bareedaadha. Osoo kanumatti firiijii keessa kaa'annee haga torbee tokko turuu ni danda'a. Rakkoo hin qabaatu jechuudha. Haga torbee tokko yoo firiijii keessa ture sana booda galgala yeroo rafuudhaaf jennu harka keenya irratti qicannee fuuldura rifeensa keenya adda kanarra osoo kanatti maasaajii ittiin goona jechuudha. Bishaan ruuzii kana rifeensi keenya duubatti kan deemee akka gara fuulduraa kanaan nu deebi'u ni taasisa jechuudha. Rifeensi keenya gara fuulduraatti akka nu margu ni taasisa jechuudha. Kanaafiyyuu bishaan ruuzii yeroo dhiqannu qofa osoo hin taane erga dhiqannee boodallee xiqqeessinee fuuldura kanatti osoo maasaajii goonee yookiin rifeensi keessa warri rifeensi keessa naphii ta'e jechuudha.
akkas gochuu ni dandeessu jechuudha. Bishaan erga tokko qopheeffattanii aga torbee tokko turuu waan danda'uuf galgala akkas rifeensa keessan maasaajii gochuu ni dandeessu. Kanaaf warroonni rifeensi keessan fuulduraan isin jalaa dhume akkasuma warroonni rifeensi keessan haphate yeroo isin mijatetti akkas gochuu ni dandeessu. Bishaan ruuzii mataa keenya faayidaa guddaa akka qabu namoonni hedduu ragaa ba'anii jiru jechuudha. Ana qofaa miti. Google research godhanii olaaltan namoonni biyyoota hedduudha bishaan ruuziitti kan fayyadaman rifeensa isaanii guddifatan jechuudha. Kanaaf isinillee itti fayyadamaati. Ilaalaa isin jira. Inni tokko waan isin hubachuu qabdan immoo guyyaa tokko yookiin guyyaa lamatti fayyadamtanii homaa tokko jijjiirama finna jettanii dhiisuun qabaattanii maaliif guyyaa tokko guyyaa lamatti jijjiiramni dhufu tokko hin jiru. Aguma turaa deemu agumatti fayyadamaa deemtaniidha jijjiirama kan argaa deemtan malee guyyaa tokko lama fayyadamtanii uummata akka bu'aan qabu jettanii dhiisuun qabaattan isin jira. Akkasumas bishaan shunkurtii diimaa kan yeroo darbe isin xariqsiisee warroonni viidiyoo keessoon ilaalin dabartan profaayilii jala seenatti ilaalan isin jira. Akkuma bishaan shunkurtii diimaa rifeensa keenyaaf gaarii ta'e ruuziinillee baay'ee rifeensa keenyaaf gaariidha. Egaatii akkatti fayyadamtan abdiin qaba jechuudha. Aniin ergaan bishaan ruuzii fayyadamuu eegalee waggaa tokko gaheetiin hin jira jechuudha. Egaatii isinillee akkasiin fayyadu abdiin qaba. Rifeensi kiyya dura akkam akka turee fi amma immoo akkam akka jiru kan argitan kana jechuudha. Namoonni hedduun viidiyoo kiyyaarratti rifeensa waggaa ilaalan rifeensi kee noormaalii miti rifeensa foorjiriidha naan jedhu. Dhugaa dubbachuudhaaf rifeensi kiyya artee miti rifeensa uumamaati waaqayyoodhaaf galanni haa ga'u rifeensuma kan kooti jechuudha. Egaatii isinillee akka rifeensi keessan akkatti guddifattan abdii isinirraa qaba. Rifeensi kiyya waggaa lamaan dura rifeensa akkamii akka ture iskiriinii irraan isinii godhanii argitu jechuudha. Hundumti keessaniyyuu argitanii ija keessanii dhugaa ba'uu dandeessu waan ta'eef kanaaf isinillee itti fayyadamaa osoo hin salacha'aminii silkii tokko malee zayitii yeroo hedduu zayitii intarneet irrattis haa ta'u wantoota adda addaa irratti rifeensanii dheerasu jennee zayitii hedduu binnee birrii keenya qisaasessuu irraa faa qusannu isin jedhaan dura zayitiin aan hin binne hin jiru kireemiin aan hin binne hin jiru garuu immoo bu'aan qabu jechuudha. Isa manatti nu qopheeffannee ofii keenyaatti fayyadamnu baay'ee bu'aa qaba jechuudha. Baasii tokko malee isa lammataa immoo wantoonni mana keessatti qopheeffaman keemikaala waan hin qabneef rifeensa keenyallee miidhanii qodaa qaama keenyallee miidha waan ta'eef kanaaf itti fayyadamaa isin jedha hiriyoottan kan koo. Egaatii viidiyoo kiyya har'aa kanumaan goolabaa viidiyoo lammataatti nagaa walitti deemtu turtii gaarii isiniif haa ta'u. Warra yuutuubii kee sabiskiraayib hin godhin piliis sabiskiraayib naa godhan jajjabeessaa isin jedha hiriyoota kan koo hundumti keessaniyyuu. Bakka jirtanitti waaqayyo isin haa eegu. Egaatii yoo gaaffii qabaattan koomentii jala naaf kaa'aa. Turtii biraatti nagaa walitti deemtu turtiin keessan turtii gaarii isiniif haa ta'u. Galatoomaa warroonni yuutuubii kee sabiskiraayib gootan hunduma keessaniyyuu isin jaalladha. Turtii gaarii nagaa naa tura.